Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u hordoftoonni TV fayyinaa marti keessan akkam jirtu baga nagaa taatanii biyya keessaaf biyya alaa teessanii iddoo garaa garaa teessanii TV kana hordofaa kan jirtan karaa YouTube karaa Facebook Keenya baraaf jireenyi keessan haa eebbifamu isiniin jecha akkam jirtu Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u egaa akkuma kana dura torbanoota sadan kana keessa gochaa jirru torban sadiif kadhataa adda labsine way biyya kanaaf labsine kadhachaa jirru har'as kunoo fuula keessan duratti sagalee Waaqayyoo qabadheesnee dhiyaadhe achumaan Waaqayyoon kadhachuudhaaf immoo fuula keessan duratti dhiyaadheen jira namni hundinuu akka nu wajjin kadhattan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha egaa waldaan keenya waldaan ifa fayyina addunyaa torban sadiif kadhannaa adda fuula Waaqayyootti argamanii way biyya kanaaf way dachee kanaaf way keenyaaf way jireenya keenyaaf fuula Waaqayyootti dhiyeessuudhaaf kadhachaa jirra anis torbanoota kana hundumaa gaaratti ba'ee kunoo gaararratti kadhachaa jira fuula Waaqayyootti argameen Waaqayyoon isiniif kadhachaa jira ofii koos Waaqayyoon kadhachaa jira biyya kanaaf waldaa kiristaanaadhaaf Waaqayyoon kadhachaa jira waan ta'eef egaa Waaqayyo duratti warri kufan hin badan waan ta'eef hin qaanaan hin salphatan karaatti nafan waan ta'eef Waaqayyo waan haaraa akka inni godhu beektanii akkasin Waaqayyoon wajjin kadhattan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha egaa isa dura sagalee Waaqayyoo keessaan nan dubbisaa Isaayyaas raajicha boqonnaa 50 lakkoobsa 4 fi lakkoobsi 5 akkas jedha ani warra dadhabanitti dubbadhee akkan isaan jajjabeessuuf Waaqayyo gooftaan dubbii barbaachisu dubbachuu na barsiise ganama na dammaqsa akka warra isarraa baranis isa inni jedhu akkan dhaggeeffadhu gurra koo anaaf hin bana jedha maal jedha iddoo kanatti sagaleen Waaqayyo ani warra dadhabanitti dubbadhee jedha akkan jajjabeessuuf Waaqayyo jecha afaan koorra kaa'eera jedhaan warra dadhaban jechuun warra hamileen dadhaban warra sammuudhaan dadhaban warra jireenyaan dadhaban ikoonomiin warra dadhaban afuuraan warra dadhaban akkan isaanitti dubbadhuuf jedha akkan isaan jajjabeessuuf Waaqayyo ana kaa'eera gurra koo anaaf baneera jedha namni kuni Waaqayyo arraba keenyarra kan inni kaa'u yeroo hundumaa warra dadhaban akka jajjabeessinuuf warra kufan akka jajjabeessinuuf akka lafaa kaafnuuf yeroo hundumaa fuula Waaqayyootti dhiyaachuun sagalee gammachuuti sagalee jajjabinaati kanaaf fuula Waaqayyoo duratti maalan ta'ee jira ani fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadheera Waaqayyos gurra koo anaaf baneera warri kufan akkan jajjabeessu akkan lafaa kaasu yeroo hundumaa namni kan inni dadhabu hamileen immoo kan inni dhufu dubbiidhaan namoonni baay'een yeroo hundumaa dubbii midhaan hin qabne dubbatu jireenya isaanii irratti dubbii hin barbaachifne dubbatu dubbii kufaatii dubbatu dubbii dadhabbii dubbatu ani baranan ba'u ani jireenyi koo akkasin ta'u ani kufaatii hamaa keessan jira ani dadhabeera ani badeera ani abdiin qabu ani nagaan qabu jedhaniiti kan isaan yeroo hundumaa of irratti dubbatan namoonni akkasii kun bara isaanii guutummaa dadhabanii kufanii hafu kanaaf anamma afaan koorra kan jiru hin kuftaa hin baddaa karaattaftaa hin cabdaa karaattafta jedhee sirratti hin dubbadhu Waaqayyo yeroo hundumaa akkati kana taatu sirratti hin dubbatu jechuudha kanaaf Waaqayyo yeroo kana amma sa'atii kana abdii kee haaressu barbaada yaada kee haaressu barbaada afuura kee haaressu barbaada inni qottu qonna kee haaressu barbaada inni daldaltu daldala kee haaressu barbaada lafa kanaaf dachee kana haaressu barbaada gurra koo anaaf bane jedha gurra koo anaaf bane arraba koorra jecha kaa'e akkan isarraa dhaggeeffadhuuf akkan isarraa dhaga'uuf dhaggeeffadhuuf immoo gurra koo banee jedha maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u nama tokko Waaqayyo amma gurra isaa bana gurra isa kam gurra dhageettii isaa bana yeroo hundumaa namni kan inni dadhabu kan inni kufu gurra dhageettii hin qabu gurri dhageettii namoota baay'ee duudeera iji arguu namoota baay'ee jaanfameera kanaaf amma sa'atii kanaa jalqabe isinis gurri keessan akka banamu Waaqayyoorraa akka barattan Waaqayyoon akka dhaggeeffattan qilleensarra Waaqayyoon akka dhaggeeffattan haalarra Waaqayyoon akka dhaggeeffattan isa ollaan jedhu isa miidiyaan jedhurra Waaqayyoon akka dhaggeeffattan namoonni baay'een isa Waaqayyoo jedhurra isa miidiyaan jedhu dhaga'uutti gammadu isa namni isa Waaqayyoo jedhurra isa oduun yookaan immoo informationiin dhufeetti dubbatamu dhaga'uutti gammadu amma waan siin jedhaan kan Waaqayyo siin jedhu dhaga'i Waaqayyoorraa barachuu bari
waaqayyo barsiisaadha afurri qulqulluun barsiisaadha afurri qulqulluun hin barsiisa yeroo kamiin afurri qulqulluun hin barsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'ee barsiisaa ture mana maatii tokko dhaqa ture innis mana Maariyaamiif Maartaa dhaqa ture Maariyaam yeroo hundumaa dubbii jireenyaa kana dhaga'utti ariifatti Maartaan immoo yeroo hundumaa waan badu wanta badduu ba'u wanta yeroo nyaata yeroo hojii yerootti ariifatti amma kottaame waan isiniin jedha waan yeroo duukaa buutaniin ariifatinaa waan yeroo duukaa buutaniin kurkurinaa yeroon hin bada yeroon hin darba qilleensa namoonni baay'een qilleensa duukaa bu'u wanti isin barreen gaddaa dhageessanii barana dhageessan tokko miti adda waaqayyo garuu bara baraan itti fufee jiraata mootonni hin darbu ogeessonni hin darbu beektonni hin darbu dubbiin ogeessotaa hin darba dhageessaniittu dubbiin ogeessotaa waggaa tokko waggaa lama ho'ee darba jecha namni guddaan dubbatu namni beekaan dubbiin ni dubbatu yoo baay'ate ji'a lama sadi waggaa sadi afur duwwaa ho'a bara akkasii abalu akkas jedhamee irraanfatamee irra darbama dubbiin waaqayyoo garuu akkas miti bara baraan jajjabeessaadha dubbiin waaqayyoo bara baraan itti fufee jiraata dubbiin kun argitaniittu yoo ta'e hamma har'aatti haaraadha lafti kun akkamittiin akka uumamte dubbii waaqayyootu nu barsiise amantiidhaan barre waaqayyoorraa barachuu habarru waaqayyoorraa dhaga'uu habarru mana waaqayyootti deddeebi'uu habarru iddoo hundumaa Daawit yeroo dubbatu iddoo ormaa waggaa dheeraa guyyaa dheeraa ooluurra guyyaa 1,000 ooluurra mana kee keessa oobdii kee keessa guyyaa tokko ooluu naaf wayyaa jedha waaqayyoorraa barachuun hundumaa caala waaqayyoorraa barachuun jireenya waaqayyoorraa barachuun daandiidha waaqayyoorraa barachuun ifa miilla keenyaaf dubbiin waaqayyoo ibsaadha karaa keenyaaf ifa dubbiin waaqayyoo kanan ta'u yoo ta'e akka amma fiinnu kanatti argitaniittu yoo ta'e namoonni baay'een inni daldala duukaa dhaabbatee waaqayyoon dhaggeeffachuun barbaadu inni qotu qonna duukaa dhaabbatee waaqayyoon dhaggeeffachuun barbaadu hirrafaa hin ka'a hirrafaa gara daldalaatti dammaqa hirrafaa gara qonnaatti dammaqa bari dubbii waaqayyoo qoradhu nyaadhu dubbii waaqayyoo irratti xiyyeeffadhu yaada waaqayyoo irratti xiyyeeffadhu yoo sana biyya kana geddaruu dandeenya waltaane warri tajaajilus akkasuma waaqayyoon dhaga'uutu nurra jiraata biyyi lafaa kun hin darba biyya lafaa kana keessa waggaa 1,000 hin jiraannu biyyi lafaa kun hafuuf jira hamma jiraannutti dubbiin waaqayyoo kun jiraataadha dubbiin waaqayyoo kun ulfina qaba kanaaf gurra koo anaaf banee jedha gurri namaa kan banamuu danda'u yoo waaqayyoon dhaga'uu barbaadan duwwaadha warra fedha qaban duwwaadha fedha qabdaa waaqayyoo irraa barachuuf fedha qabdaa moo ganama irribaa kaatee fiiddee sokkita dubbii waaqayyoo nyaattee baata dubbiin waaqayyoo si barbaachisa foonni kee akkuma ciree kee barbaadu foonni kee akkuma laaqana kee barbaadu foonni kee akkuma irbaata kee barbaadu akkasuma kitaaba qulqulluu si barbaachisa akkasuma sagalee waaqayyoo si barbaachisa waaqayyoon dhaga'uu si barbaachisa arrabi kee waa'ee waaqayyoo dubbachuu barbaachisa kanan ta'u yoo ta'e waggaatti al tokko sagalee waaqayyoo dhageessa yoo ta'e waggaatti al tokko waldaa kiristaanaa dhatta yoo ta'e torbanitti al tokko gaafa qeesiin lallabu gaafa paastoriin lallabu gaafa tajaajilaan lallabu irraa dhageessa yoo ta'e atofumaa rakkachaa jirta kiristaanummanis kiristaanummaa jechuun akkas miti jireenya Kiristoos hirmaachuutu sirra jiraata ergaan isinii qaba kuftanii kan jirtani dadhabdee kan jirtu qonni kee kufee kan jiru abdii dhabdee kan jirtu beela jala kan jirtu ari'atama jala kan jirtu yaaddoo jala kan jirtu maqaama Yesuusiin amma bilisa si baaseeraani rakkina jalaa bilisa si baaseera dhaga'uu dadhabuu jalaa bilisa si baaseera sodaa jalaa bilisa si baaseera raafama ati har'a keessa jirtu keessaa bilisa si baaseera biyya kanaaf waaqayyo ergaa qaba dachee kanaaf waaqayyo ergaa qaba ergaa waaqayyo qabu gurra keen bana jechaa jira waaqayyo ija keen bana siin jechaa jira akkati dubbii isaa dhageessu biyyoonni dubbii waaqayyo dhagaan biyya isaanii geddaraniiru abboonni amantii waaqayyoon dhagaan biyya isaanii geddaraniiru seenaa nutti naasayinaa seenaa dhaga'uun barbaannu kana caalaa bara dheeraa seenaa dhageenya hojiitti geddaramu turra jiraata seenaan
kitaabni qulqulluun seenaa miti obboleessa ko kitaabni qulqulluun caaffata yookaan barreeffama lubbuu of keessaa qabudha barreeffama ifa baatee deemuudha kun biyya kana jijjiiru yoo ta'e waan barbaadde yoo goote biyya kana jijjiiruu hin dandeessu ati waa tokkoon isinitti hima nama tokkotu dhiyoo kana gara koo dhufa akkan kadhadhuufi namichi kun saayintistii beekamaa ture biyya kanatti dhalate saayintistii beekamaa ture Ameerikaa keessa Raashaa keessa akkasuma biyya Israa'eliin hojjeteera waan nama dhibu keessaa namichi kun biyya Ameerikaatti saayintistii ta'ee fiizishaanii beekamaadha namichi kun baay'ee waan isin ajaa'ibu beekamaadha mootummaan Ameerikaa baay'ee jaallata biyya Ameerikaa baay'ee jaallatti warri Israa'el baay'ee jaallatu warri Raashaa baay'ee jaallatu turan namichi kun waan isin dhibu keessaa pileenii ofiisaatiin socho'a qaba garuu waan nama dhibu gaaf tokko sammuu isaatu darbe hin maraate of gadhiise biyya amma kana ga'u Ameerikaa hamma kana geessu biyya hamma kana bareeddu gadhiisee dhufe qullaasaa wayyaa tokkittii fudhatee dhufe baadiyyaa biyya kanaa keessa jiraata dhiyoo kana akkan kadhadhuuf gara koo fidan maalan isinin jechuu barbaade hundinuu nafa waaqayyoon dhaga'uun garuu hundumaa caala obboleessa koo waaqayyoon dhaga'uun hundumaa gararraa jira maqaan waaqayyoo haa eebbifamu gurra dhageettii keessanii baneera hin kadhanna hundi keenya amma ol geenye gurri dhageettii keenya akka banamuuf kadhadhaa waaqayyoon amma yeroon sirbaa hin ga'a yeroon wacuu hin ga'a yerootti ofitti deebinu yerootti waaqayyootti deebinu yerootti of ilaallu yerootti waaqayyoo duratti gaddo of deebifnu yerootti ulfina waaqayyoo barbaannu yerootti fuula waaqayyoo barbaannu haa ta'u haleluuyaa maqaan waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u hin kadhanna deebina fuula waaqayyootti waaqayyoon arganna harka waaqayyoo arganna fuula waaqayyoo arganna fuula waaqayyoo barbaanna anamma kadhachaan jira fuula waaqayyootti torban sadii ergin jedhe amma walitti fufiinsaan gaararratti waldaa keessatti waaqayyoon kadhachaa jirra kun inuuf biyya kanaaf waldaa kiristaanaaf dhalootaaf maqaan waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u haleluuyaa Yesuus bara baraan jiraataadha Vrasi kala prejene vele soprasi ka prejele vrodis pratonia Yesuus bara baraan jiraataadha waaqayyo waan haaraa gochuu akka danda'u beeka qilleensa nagaa tokko waaqayyo akka qilleensisu beeka ifa haaraa tokko waaqayyo akka baasu beeka abbaasi kadhanna yesa hundumaa gararraa jirtu qilleensa nagaa qilleensa eebba qabu qilleensa eebba baatee deemu amma arguu barbaanneerra akka nuti qilleensa barbaanneerra qilleensa lubbuu keenya akka nuti qilleensa barbaanneerra mana keenya takka qilleensa biyya kana takka qilleensa ekonomii keenya takka qilleensa nagaa qilleensa ulfina baatu kana boodde afaanin teenya haasa'uun hinga abba amma ulfina barbaanna amma nagaa barbaanna amma jireenya barbaanna amma karoora haaraa barbaanna si wajjin ce'u barbaanna si wajjin darbu barbaanna maqaama Yesuusin harki keenuuf adiriiru yeroo kana jalqabee jaalalli keenu irratti raawwatu deebineerraa nu deebisi fuulli keenutti deebi'eera karaa ilma kee Kiristoos Yesuus jaallatamneerra karaa gooftaa Yesuus jaallatamneerra nuyi ijoollee keeti mucaa keeti tokkoon keenya nu sirraa dhalanneerra maqaama Yesuusin lafa kanaaf biyya kanaaf waldaa kiristaanaaf alootaaf tajaajiltootaaf warra biyya geggeessaniif abboota siyaasaatiif maqaama Yesuusin harki kee hadiriiru jaalalli kee hadhuuf nu wajjin ati ta'i nu wajjin ati ta'i lafa kana wajjin ati ta'i ekonomii biyya kana qabeenya biyya kana qabeenya dachee kana sitti laanneerra maqaa Yesuusin nuuf haa ta'u dhagoonni biyya kana ati jennaan gara albudaatti jijjiiramuu danda'a ani amma ajajeera albudaasaa ajajeera nadaajiisaa ajajeera warqeesaa ajajeera dhagoota kasalaasaa ajajeera ani imna baradiisaa ajajeera maqaa Yesuusin albuda kaaba jiru albuda kibba jiru albuda lixa jiru gara hojiitti jijjiireera maqaa Yesuusin qonna jiru jallisii jiru gara jireenyaatti jijjiireera nuufa ta'u eebba barbaanneerra nuufa ta'u eebbi nuufa ta'u ulfinni
nuufa ta'u barbaadamuun, nuufa ta'u argamuun, nuufa ta'u ol ba'uun, nuufa ta'u argamuun maqaama Yesuusin bara dhokachuu nurraa kaasi. Galaana kana nurraa kaasi. Galaana nu dhokse nurraa kaasi. Galaana nu haguuge kana nurraa tarsaasi. Maqaa Yesuusin waan haaraa nu dhageessisi. Ulfinni kee haa mul'atu. Maqaa Gooftaa koo Yesuusin. Ameen.